جلتي وانتقني خا دين خينيا تنواجه جا أماس دوريس فولا دورا فيلي وانتقو ونورا أوفو ونورا فومتي أوسف قديتي جاتيس أوسيتي خيمي براسي Kurratti ilaalee jechuudha ilaalee abbaa keetti jiru uffaticha seesaa argatanii iyyuu taarikiin maa bara kan abbaa keetii kun. Woi, amraa jira maante? Ede? Bade. Kana mau kuno sa kana wana garre. Wow. Imbareeda kunis imbareeda dhugaa. Warra nanti sana warra kaawwatee kuno warra gara wanta hojjetu dirjiitii warra bakka kaawwatanii lafa bakka ta'e deemanii gara wanta daawwachuu kaawwata ta'e jiru. Dhugaa garuu abbaa keetti waawee si gaafachuu wanti hin barbaadu viidiyoo kee yeroo hojjettu keessatti baay'ee tokkoon si rifadhaa beete riiskiidha wanticha amma fakkeenyaaf namoonni tokko namoonni understand hin goone jiru gabayaa fa'i keessatti yeroo viidiyoo akkasii waraabdu mudannoon si mudatee jedhan jiru mudannoon jechuun just namoonni rifatanii jechuudha kanneen waan biraatti seenanii jiran jechuudha yeroo akkasii xiyyitee waraabdu ammatti amma namoonni fakkatti si ilaalan yeroo argu mucaa kana irru kutuu laata yookaan waa kutuu laata fa'in jedha wallaahi. Maaliif uummanni keenya ammallee wantoota akka isa namuuttannoo hin qabu dhugaa dubbachuuf yoo ta'e jedhee suma dhugaa siiriyeesitti fudhata. Dura itti himtee waraabdu baay'isa bu'ee callisteedhuma jechuudha. Aksidentaalii waraabda waan ta'eef akki isaan dhaabbatanii itti si ilaalanu waan beektee waa wayii siin jedhanu wayii yookaan sitti eekkaman wayii feenatti fakkaata beektee yeroo jidduu isaaniitti viidiyoo waraabdu. Mudannoon si mudatee jedhan jiru. Maamee awwaash beektaa deeggardaa kana awwaash beektaa awwaash malkaa bakka jedhamu. Awwaash malkaan beeku dhugaa. Awwaash malkaa sana daandii wal soora deemanii baadiyyaa hojii beektaa dhagee tana viidiyoo jechuu deeme beektaa naannoo asii furii irraa kiiloomeetira 20 waan akkasiiti. Okay, furii irraa kiiloomeetira 20 maal adees furiin jiraadha barra. Furii irraa kiiloomeetira 20 kaza nan dhaqee viidiyoo jechuun dhaqee hoteela Mali itti buusaa jedhama hoteelli sun waan ta'e jedha eenyu itti buusaa jedhama hoteelli sun achitti uffata kun jiradhee gaafan viidiyoo jechuudha gabba'u mucaan immoo kaameraa fuudhee deeme kaameraa maarkii foorii fuudhee deeme. Okay, karaa buttaa jiraati jechaa jiru hayyee. Kattaa kasaa seene viidiyoo lama anaa hojjetu viidiyoo lama anaa hojjetu viidiyoo tokko ittiin hojjetu uummanni duuba girrisee dhufe bakka viidiyoo lama anaa hojjetu kaataa dhufa yaa humni addaa kun kaatee dhufe yaa. Tokkicha sama yeroo dina qabateefi. Nafanni see oole. Dhugaa rabbii milishaan qalbiin qabu. Idda mormaa na fite. Humna addaati bara. Idda mormaa na fite malee idda mormaa akkatti yoo lafa. Afuura hafachuu dadhabe. Idda mormaa na fite. Mucaan kaameraa fudhatee badeechi. Kaddaa ijoollee natti yaa'ito maal sin godha jedhee uummanni natti yaa'ito itti yiito narraa gallakkisiise. Hawaarri isaa hawaara miti. Uummanni uummataaf godhatin deemu qabu uummanni na darbata. Itaaftu na qaban jechi na qabu maaloo anneen gara ta'e moo maal sin godhe viidiyoon hojjedha. Maa girrigirrii kaafta girrigirrii maalan kaate uummanni yaa na jaalatan na duuba fi girrigirrii maalan kaate nama. Kaddaa beenuun deemta waajjira boorti beenna oofi. Tokko na qabeet mucaa dargaggeessa wayii lamaani gallakkiti mucaan beekna nun as buutu achi buutu inni suni mucaani humna addaa suni kootu sin keessa waajjira poolisii nama namaanan godhe waajjira poolisii na keessatti an tiktookiin hojjedha koomeediin hojjedha ummanni natti yaa'ii naaloonii narraa gallakkisiisi ka antee ammanatti naqa ishee nama atti keete nama namante na fita jira nu akkatti namante na kashidda mormaa na fita akkatti tola fuudhe na kati jira nandu ye male na jees wallahi natti mul'ateef dhugaa rabbii waan isaan nama godhan wallahi kan keeyatamu dhugaa rabbii dhugaa sina mana abbaa geete sina mana ani ofii kiyyaaf waan na mudatee argee jedhe jechuudha sii galee ani ndawman viidiyoo dhuma koman illee karaaruma deemaa viidiyoo dhuma tapha fayyoo kaan ammoo daansii dhuma sirba boyiirratti reaaktii gonu uuma akkasiitiifu akkaataa namni ittiin si ilaaluu fi naannoon sun itti fookas si godhu baay'ee tokko sodaachisa dhugaa dubbachuuf waan ta'ee jedhee jechuudha. Maaliif namni keenya ammallee muuxannoo akkasiin arganne jechuudha.
Beeku namni keenya nama akkanaa kana yeroo argee jedhe yookaan maraataadha jedha yookaan ergama wayii qaba jedha yookaan ammoo beekaati shiraa fi wayii fi keessattuu warri xiqqoo qaama mootummaatiin akkana wal qabatan kuni milishaa jedhee namni yeroo amma kompileen godhu namni jibbaa sirnarraa qabu yookaan mootummaarraa qabu yookaan siyaasarraa qabu waan akkasiitti fakkaachuu danda'a. Milishaan dhugaa dubbachuuf yoo ta'e jedha irra guddeessi keessattuu warra amma baadiyyaa jiran kuni barnoota tokko hin qaban waan si dhibu. Wooma tokko teekinooloojiidhaan quba waliin qabanu dhugaa rabbii ergandoo kan qabu muraasa sii galee waan ati gootu kana kallattiidhaan jechuudha ammeenyatti fudhatee si gaafachuun hin jiru si tubuudha uleedhuma akka nama beelada tistuutti jechuudha sii galee namni kan qubatu mootummaadha. Kana mootummaan maal gochuu qaba dura bu'ee leenjii kennuufi namoota xiqqaate jedhe ana waan si dhibu karaa adeemaa jechuudha barana tokko kan yaadadhu jechuudha. Aneenyummaa nu gaafatanii jedhan akka carraa ta'e paaspoortiin harkatti baadhee jira waraqaa aneenyummaa gandaa sana hin qabanne. Paaspoortii yeroo itti kennee jedhu kuni maali naan jedhe. Kana balleessi kanaa miti waraqaa gandaa fideen. Nama kuni addunyaatti hin naanneessa inni kun isa murteessaadha. Kana qabaannaan namni sadarraa waan barbaadu hin qabu. Kuni murteessaadha kun suuraa koo kan qabu. Umrii dhaloota koo waa hunda diteelii kan qabu isa kana. Natti hin dubbatinaa jedhe harkanatti kakaafatee na rukutuudha jedhe tokko kan isa bira jiru fuudhee ilaalee maaliif waraqaa gandaa qabattee hin deemne waan akkasii naan jedhee kacarraa manatti hin dagadhee dhufee kun immoo murteessaadha waan ta'eedhaaf kana achitti maal kanaa ol wanti eenyummaa namaa ibsu waan akkasii jira waan akkasii jedhen suutuma jedhee jechuudha beektee tasgabbaa'ee akka nama biyya biraatii dhufeetti jechuudha. Hedduun isaanii barnoota hin qaban waan ta'eef of eeggannoo gochuudha kan si barbaachisu keessattuu baay'inaan bakka namoonni itti argaman irratti kan gootu ati yeroo baay'ee naannoo gabayaa fa'i naannoo namoonni baay'inaan walitti qabamanii jiranu jechuudha. Naannoo akkasiitti waraabda waan ta'eef of eeggannoo gochuu si barbaachisa dhugaa rabbi. Yeroo baay'ee maamee maal ta'e beektaa? Maamee maal ta'e beektaa? Tokkumaan laan jedha yeroo darbe immoo gabaa wayiitti gabaa oolotaa jedhamti beektaa? Milishaa wayii dhufeet fide eeyyama keeraan jedhe. Milishaan lama isaan. Eeyyama maali? Eeyyama tiktookii fi dhugaa kan waa deemee nama eeyyama maal barbaachisa tiktookiin jedhan. Dan, nama na eeyyama maal barbaachisa tiktookiin jedhan asitti ilaalee jiru ilaalee jedhe dimmi dimmi darbe ante afaan isaa yentu dubba ergateeti. Gudii dhugaa rabbi. Ayyee. Tokko dhagaye laa wanti kun lafa baay'ina uummanni keessa baay'ee ture beektaa? Uummanni na jaallatan duuba girrisa. Dhuguma immoo isaanittis murteeffamu beektaa? Isaan nageenya eegsisu uummanni na jaallatan na duuba girrisa yeroo na arge abbaa geetee na duuba fiiga uummanni viidiyoon irra gadhiisee ilaaluu dandeessu tokko faarra jira dhugaa rabbeetti. Kaza isaa yeroo walitti wacanii akkas ijoollee wal duuba girriftu suni waanuma waan ta'e waan jeequmsi waanuma wayii fakkaata beektaa dhuguma. Garuu dhugaadha seeftiidha murteessaadha. Seeftii eeguun akkuma jirutu ta'ee adda baafachuu qabu. Fakkeenyaaf namoonni waan deemaa jiranuuf sana sarraa hundi cheekii naannoo sanarra maal wanti deemaa jiru yookaan namoonni sun maalitti deemaa jiru kan jedhu cheekii gochuu qabu sii galee fakkeenyaaf seeraan Ananiko sadarkaa gabaa keessa na baasanii poolisoonni lamaa fi milishaan tokko sadarkaa gabaa keessa na baasee waajjira poolisii na geessee achitti koo viidiyoo koo argee baasuu rafaan wajjin ka'ee na gallakkisaa baranaan. Har'a immoo ammaa waan jedhu ammallee amma tokko inni lamaanoo jaatan inni tokko bilbila xiqqaa qabaate bilbila na hordofuu yoo baate inni tokko na hordofe wal beeku beektaa ammaa na gallakkisuu jammaran jiru. Ngaan kammi tiraafikoota dengala micaanii na wajjin deeme micaan makiina mana qabatee na wajjin deeme kissii qaba beektaa? Kissii isaa bubbuleeran kaffallee irratti dhaleera. Isa nu kasasuudhaaf kaane. Maali natu nadaajii guutatee deemaa jira. Okkoo makaallee hin beektanii yaan abbaa geeteeti micaa tiktookii hojjetu laan jee noormaalii gommuu namni hin beeku tiigala. Kaddaa kolfa dhumanii ergasiiti micaatti kisisaa deebisanii nu wajjin gara magaalaa deemanii beektaa gidduu wayii irraa naannoo caakkaa wayiiti lafichi. Nu wajjin yaabbatanii gara magaalaa deemanii. Bakka nam tokko si hubata beektaa inni na hordofu inni na beeku nuti hubata yeroo inni hin beekne. Inni bilbila akkuma ta'etti bilbila bareedaadha. Viidiyoon kee iddoo na bashannansiisan dhugaa dubbachuudhaaf lookalii waan hawaasa keessa jirudha baay'inaan kanatti dhiyeessitu barana fa'i kan naannoo Finfinnee birbirsa intini piyaasaa kanatti jechuudha. Achitti hojjete magaala keessatti jechuudha. Namoonni xiyyeeffannoo silaalu yeroo viidiyoo waraabdu. Bishaan lafa keessaa ulfinchaa bakka hin jiru hin beeku waan jedha sana moo? Eeyyee. Hedduu intarteen nama godha. Jabaadhu of eeggannoodhumaaf jechuudha. Maaliif hin babbaratu irra guddeessi isaanii yoo tokko carraa tiktookii fayyadamullee dhabee jedhee isaanuma keessaa immoo kan fayyadamu jira waan ta'eef viidiyoolee kee yeroo arganii jedhanu si dhiisuu danda'u. Garuu yeroodhaaf ammoo
tiraabilii keessa si galchuu danda'a. Xiqqoo akka uleen si hin qammafne jedheetanii. Duddi kee ulee barateera baadiyyaatti yoo tarii horii eegaa fa'i guddatte ijoollee wallaanuun jira. Addaabtu godheera ta'a. Amma immoo tarii rukuttaa kana yoo dagattee nurkaa miidhamta jedheeti. Ani nageenyuma keetiif jedheeti. Ara ulee maal ulee maama dhaabna. Is ulee. Dabadaba ammatti beekna uma dhaabna. Gudani da banko langana dabadabee guddisee mata irra jira. Birrii hatee birrii jala hatee birrii jala hatee busuutis. Amma magaala jiraachuu waan jalqabdeef jechuudha. Ulee kun dagatameera qaamnis wallaaleera beekee kabalumtiyyuu si macheessuu danda'a jedhee jedhe. Nageenya. Rukuchaa akkasiilee na rukutan maaliif kallattii gargaara nama waan qabu rukuchaa akkasiilee maal rukutan maaliif seeratu si dhiyeessu malee rukuchaa akkasii rukutan waan barbaade ta'e. Sun bareedaadha qorannoodhaaf. Balleessaa kee tokko miidiyaatti dhiyaata intiriitti dhiyaatta maaliif ta'e mani qaama kamirraa bilisa bilbili koo qulqulluudha. Waan tokko keessan galu hojiin koo koomedii nama kofalchiisudha sii gala amma dandeetti waan namni raajii beemoo nan dhiisa waan uummanni raajii beemoo nan dhiisa dhugaadha maaliifi. Tokko isa kan biraa immoo yuutuubii ilaale yuutuubii jechuudha. Yuutuubii irratti maaliif viidiyoolee fakkeenyaaf koontantii gaggabaabaa hojjettu kana bifuma qoosaa ta'een jechuudha. Waan hawaasa keessa jiru xiqqoo dheerina qabaatee ergaa dabarsuu waan danda'u iskiriiptii kan qabu yuutuubii irratti maaliif hojjechuudhaaf hin yaalle? YouTube baneen ture beektaa YouTube banee maalan godha deebi'ee yeroo lama bane YouTube yeroo tokko mubaarii musammaan dhaabane yeroo tokko liyyaarin nattu dhaabane eegala isa gara duuba kan liyyaaritu dhaabane dura mubaarii musammaan dhaabane maal ta'a YouTube gaafa banu YouTube san liinkii isaa akkaawuntii guddaa kan jalaa ta'uu akkaawuntii lammaffaa 80 qaba achi jala naa ta'a isuma lammaffaa sanaan seentee gaafa subscribe gochuu dhaqxu sign up isin jedha way sign in isin jedha. Gaafa sign in isin subscribe gaafa bu'uudhaaf kaatu sign in isin jedha. Way sign up isin jedha gaafa sign up isin jedhu sana immoo gaafa isa tuttu immoo imeelii galchi isin jedha beektaa nama hundaan akka jedha namni baay'een akka naan kennaa inni isa durumayyuu hin ta'edha. Suni akkamitti taasitti fakkaatee jedhee seerri sarvara jechuudha. Sarvarri karaa fakkeenyaaf liinkii Facebook irratti yeroo maxxanu TikTok irratti yeroo promote gootu namoota jalqaba dhaqanuuf jechuudha. Yuuzarii haaraa jalqaba akkaawuntii kee fooloo gochuu dhaquu fi sign up yookaan sign in kan inni jechuu gaafatuu fi karaa biroozaraatiin fuudhee geessa default application osoo hin taane. Default application jechuun applicationinuma kallattiidhaan bilbila keerra jiru kan YouTube. Isaan jechuudha yoo namni sun liinkiin seenee jedhee akkuma dhaqeen subscribe gochuu danda'a. Without sign in or sign out. Sign in or like sign up. Osoo sign godhin jedhinis inis osoo hin jedhin akka harawaatti akka nama baratuutti osoo godhin jedhin kallattiidhaan subscribe-itti seensisuu kan danda'u namoonni maal gochuu danda'u yeroo waan akkasii godhanii jedhanu kallattiidhaan nama fakkeenyaaf qoy sin agarsiisa. Suni YouTube'idhuma nama hundaati malee rakkoo YouTube'ii keetiitii miti. Namoota akkaataa ittiin seenachuu danda'anu liinkii fakkeenyaaf namni Facebook irra maxxansu tokko liinkiin profaayilii kee jala jira amma sin agarsiisaan akka akkasitti hin gaafanne. Akkaawuntii lakkoofsa lammaffaa jala jira malee kana jala jiru kana jala maana ta'uu suruma kana ta'uu kana jala garuu gaafa namni karaa appilikeeshinii normaalii YouTube search godhee deemee subscribe godha garuu gaafa liinkii asii galchu jechaa jira barra gaafa liinkii asii galchu sittin agarsiisa qoy sittin agarsiisa amma qoy abbaa geetee jiran hin lammaffaanis abbaa geetee nambar toodha. Okay, TikTok. Abbaa geetee. Isu malee. Okay. Kaameraan duubatti deebisaa qoy. Okay. Maaliifin seensifniree kallattiidhaan? Akkasitti maan galcha?
Isaan nama bane tira gan komitinne. Reporting gootu maaliin maqaa keetiin baratu? An komitinne maal gore. Abbaa keetu beelee jiran ko abbaa keetu jeetu sarji godhime. Maal akkas jee akkumatti waa fayyada biloonee namaafuu bar. Erga maa tiktookii koo akka daawuloon hin taane godhe amma daawuloon akka hin taane godheera. Waa isaan godhe ilaalama moo qoy. Lakki anaaf naa baasaan jiru dhugaa. Isi bakka. Maal godhaa miti.